jaallatamu bagammadan bagagammannes ninjacha kun Booraan BilisummaaOromooZooniiKibbaa CibraanSoddom Booroo Sadaasaa 24 Eebba marsa bilisummaa yookaan marsa mala gara Finfinneetti baga wajjin gammanne bagagammadan ninjacha ogeessota raadiyoo irratti biyyoolessa Oromiyaa keessa kan Eebba irratti argame si waliin tur anjaalna di Oromoot hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana tura. Lati saalamaan nagaa Oromoo teenya nagaa ora bula dogara anga faman nambula manda ida baraba Oromoo teenya bilisum intaayo humna eebbihe bahayo tawurmaata bultuma tawfolti tahayoon ayye mangote na amine mugageza ora bula dogara jannani amine mugageza eebbiti eebbinaga eebbahayo eebbiki eebbgambachu eebba gabruma tumramtu eebba bulunda ragon ne abudu Bala yo nugulina galatoma ora bula dogara ayye sagantaan kenna kumre fujenne wal dura duban ittafayyanne jirra tokko lama sadi jannettiin saganta kenne seenu dirwan taate fi hanga tumma saganta kennaatti saanat waliin turtan Dhaggeeffattootaaf daawwattoota raadiyoo irratti biyyoolessa Oromiyaa jaallatamu qophiilee keenya guyyaa irraatiif qopheeffanne wal duraa duubaan isiniif dhiyeessina hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Nufi gaggeeffama sirna alaabaa baasuu kan nu dhiyeessu alagaa OromooZooniiKibbaa CibraanSoddom Booroo kan ta'e jaallii kan gurraachaatiin sirni alaabaa baasuuf nu dhiyaata. Amileeni asitti nusimaka jaallii kan gurraachaa jaallii kan alagaa OromooZooniiKibbaa CibraanSoddom Booroo jaallii kan gurraachaa amileen asitti nusimachuudhaan sirna alaabaa baasuu Akka nufi ormaatisan amile misrada jaallii kan gurraacha alagaa OromooZooniiKibbaa CibraanSoddom Booroo jaallii kan gurraacha amile galatoma ora bula dogara Nuga Oromoo ammallee baga barjaabaanne yaatanii waan dalfurtanii arni beektan baga guyyaa adda taa guyyaa adda ammadee iddoo kanatti humna adda jajjabe jedhan kanamatti eebbifachuu jiru baga waliin goone baga waliin gammanne daddammeddan isiniin jirtu. Akkasumas qondaalonni waraana bilisummaa Oromoo kan sindarta gargaraa fi asitti malaan keessumoonni keenya Cibraa Oda Adoolaatii fi Cibraa Lagdambii irraa asitti malan jaalala barsaalameeti jaalala qomsa gootu asitti hirmaatanii waan jiraniif kanaafuu bagnagaan dhuftanii isaniin jedha gad kolmaanii gammannee iddoo kanatti waliin argamne akkasumas eeggantoonni sadarkaa gargaraa iddoolee gargaraa irraa imalaniitiin jiran miseensonni waraana bilisummaa Oromoo akkasumas sabbootonni Oromoo akkasumas maatii wareegamtootas maatiin qabsaa'otas deeggartootas tumsitoota qabsatana baggammaddan bagoomni nagayyarre baguyyaan jifannoota hojiin geenne baga xeyyir qabsatana dhaggeeffattootaaf daawwattoota raadiyoo irratti biyyoolessa Oromiyaa jaallatamu kan haasaa sagantaa eebbaa kana ilaalchisee haasaa mi'aaf jaallatamaa godhaa jiru diiban gurraachaa jaallatamaa keenya amileen nu simadha. Datti barbaada galateera injifannoon kanaaf Oromooti baggammadda bagoomni gammallee amilee agam jannatti natti dhaga'ama hawaasni yoo jenna sitti argamu.
Dhaggeeffattootaaf daawwattoota raadiyoo irratti biyyoolessa Oromiyaa jaallatamoo kun kadhaataa jirtan eebbifamtoota waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa CibraanSoddom Booroo marsa bilisummaa marsa mala gifraa Finfinneetti marsa bilisummaa baga gammaddan isiniin jechaa kan ta'ataa jirtan eebbifamtoota waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa CibraanSoddom Booroo dhaggeeffattoota raadiyoo irratti biyyoolessa Oromiyaa jaallatamoo baga gammaddan isiniin jedhu bagooliin nu gammaddan. Kan daawwattaa jirtan kun eebbifamtoota OromooZooniiKibbaa CibraanSoddom Booroo marsaa bilisummaa. Baguma ammallee deebiin gaban badhaasoonii guyyaarraa Sadaasaa 24 guyyaa eebbi jajjabee OromooZooniiKibbaa CibraanSoddom Booroo marsi bilisummaa kanaan isiniin ga'e nuun ga'e. Waan piraaf gammachuu waan diinaa fi maateef naasuu eebbifamtoota humna addaa CibraanSoddom Booroo marsaa bilisummaa yookaan marsaa 11ffaa bagittiin isin ga'ee jaalattootaa fi deeggartoonni qabsoo bilisummaa Oromoo hundinuyyuu baggammaan. Akkuma durattuu san beeksifne sirna alaabaa baasuu kan nu gaggeessu ajaja OromooZooniiKibbaa CibraanSoddom Booroo kan ta'e jaalliiban gurraacha sirna alaabaa baasuu nu gaggeessuudhaaf asitti argamee jira. Kanaafiyyuu sirna alaabaa baasuu sagantaan jalqabuuf waan taateef walumaan hordofu. Dhaggeeffattootaaf daawwattoota raadiyoo irratti biyyoolessa Oromiyaa jaallatamu kun sirna alaabaa ABO kan ittiin baasan yoo ta'u liibaan gurraachaa kan nu baasu ta'a hamileen nu simaddaa nuuf daawwadhaa'in. Ayo, nanti ya. Hari alamat farsi. Tip. Ya. Sad.
Sirna alaabaa baasuu gaggeeffamee jirra. Jaalliban gurraacha alaabaa baasuu yadannoon jaallan qabsoo bilisummaa jecha jecha kennan kanaaf taasisu Booroo kan ta'e jaaddaawwaa gannaaleetti dhiyaata. Jaaddaawwaa gannaalee warraatti warraatti warroota isaaniitu qabamanii